Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota FB oduuf odeeffannoo kan biyya keessaa akkasumas immoo kan baargamaa qabannee istuudiyoo keenya keessatti argamnee jirra. Kan isin faana turru ani Ayyaantu Tulluu fi Muluu Asaffaa waliin ta'uudhaan gama ogeessaa kaameraatiin Toomaas Ingidaannoo faana tura haga xumuraatti turtii gaarii. Tolee daawwattoota keenya oduuf odeeffannoo keenya har'aasii dhimmoota biyya keessa qabannee jirruunidha kan eegallu dhimmi baruu barsiisuu sababa koronaa vaayirasiitiin bara kana addaan citee ji'oota torba wal taananii fi dhaabachuun isaanii beekama Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaa keessa qofallee miti biyyoota guddatan keessatti sababuma dhibee kanaatiin baruu barsiisuun adda citee barattoonni manatti deebi'anii jiranii. Yeroo dhiyootiin asitti ammoo Ministeerri Fayyaa dhibee vaayirasii koronaa haala ittisuu danda'urraa geenye taanaan yookaan of eeggannoowwan taasifamuu qabu taasisnee barnoota jalqabuu ni dandeenya jechuun erga beeksisaa baaseetii asitti hojiiwwan garaagaraa hojjetamaatii jiranii of eeggannoowwan taasifamuudhaa qaban yoo hojiirra hin oolan ta'e barnoota eegaluun garuu hin danda'amu haala jedhutu jira. Kanuma hojii wal qabsiisuun yuunivarsiitiiwwan Finfinnee, Diillaa fi Gondar adeemsa baruu barsiisuu eegaluudhaaf ga'umsa gahaa qabaachuu Ministeerri Saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo beeksiseeti jira. Kanaaf ammoo yuunivarsiitiiwwan kunneen adeemsa baruu barsiisuu keessumattuu ammoo eegaluudhaaf ga'umsa gahaa qabaachuun gareen qorannoo ministeerichaa dhaqee iddoo sanatti haala ilaalanii ni dandahama haala jedhurra gahanii jiranii. Dhaabbileen kun ulaagaalee Ministeerri Fayyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf ka'e yookaan itti hojjetamuudhaa qaba jedheen ol kaa'e sana adeemsa baruu barsiisuu eegaluuf dandeettii qabna haala jedhurra gaheera kan jedhutu jira. Kun egaa ulaagaa sana madaaluu fi ulaagaawwan jedhame sana hin guuttatan taanaan manneen barnootaa baruu barsiisuu akka hin jalqabne kana duras akeekkachiisni kaa'amaati ture. Kanaaf ulaagaawwan sana guuttachuudhaaf itti hojjechuu qabu kan jedhutu jira. Asirra gaaniiru jechuudha yuunivarsiitiiwwan kunneen. Egaa barattoonni mana barumsaa keessa gaafa gara mana barumsaa deemanii namni mooraa mana barumsaa keessatti argamu hundumtuu of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuudhaan qulqullina ofii eeguun barnoota akka hordofaniif qophiin gahaa taasifamus ibsaniitidha kan isaan jiranii. Egaa manneen nyaataa akkasumas immoo mana barumsaa kutaa kitaabilee adda addaatti dubbisan illee qulqullinni isaanii akka isaan eegaman gochuu akkasumas immoo bakki ciisichaa barattootaa illee jechuudha yuunivarsiitiota kana bakki ciisichaa isaanii illee akka inni keemikaalaan biifamee jirudhas kan isaan eeranii jiran jechuudha. Weeraricha ittisuuf dhiyeessiin bishaanii haguuggii fuulaa fi sanitaayizarii gahaan qophaa'u illee akkasumas himaniitii jiru jechuudha. Walumaa galatti egaa qophii isaanii illee kan walumaa galatti xumuranii akka jiranidha kan isaan dubbataniitii jiranii. Barattoota simachuuf tajaajiloonni bu'uuraa guutuutti rakkoo malee akka inni qophaa'ee jiru eeraniitidha kan isaan jiranii. Yuunivarsiitii Finfinneetti kutaaleen tursa addaaf tajaajilaa turan hundumtuu keemikaala adda addaadhaan akka isaan qulqullaa'anii jiranidha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Kana qofallee miti barattoonni nageenya isaanii wajjin wal qabatees yaaddoo malee akka barachuu danda'anii fi qophiiwwan adda addaa taasisuu isaaniiti. Kanaaf ammoo haguuggiiwwan afaanii koronaa vaayirasii wajjin wal qabatee jiru barataan kamiyyuu mana barumsaa kan deemu yoo ta'e jedheera Ministeerri Fayyaa. Haguuggii afaanii otoo hin kaa'atiin gara manneen barnootaa yookaan dallaa barnootni itti gaggeeffamutti seenuu akka hin dandeenye seerri baheenii dhorkaa kana guuttachuu isaaniiti kan isaan mirkaneessanii jiranii. Kanaafuu hojjettoonni barattoonni fi tajaajilli laatan hundinuu hubannoo kana ga'umsaan argachuudhaa qabanii argataniiran saala jedhutu jira. Kanaaf qophiin barnoota yookaan immoo dhaabbilee barnootaa kunniin taasisan kanneen kaaniifis ka'umsa ta'uu danda'a. Haala kanaan barattoota isaanii simachuudhaaf qophiitti akka jiran kan beeksisanii jiranii. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dhaabbileen garaagaraa barattootaaf haguuggii afaanii fi akkasumas funyaanii miiliyoona 5 fi kuusaa bishaanii yookaan roottoowwan 3,000 dhiyeessuun isaaniis dubbatameetu jira. Kana kan taasifamuu fi manneen barnootaa dursanii of eeggannoowwan taasifamuudhaa qaban meeshaalee qulqullina barattootaa eeguu danda'an akkasumas haguuggiiwwan afaanii barattoonni kaa'atanii mana dallaa barnootaatti seenan taanaan barnoota eegaluudhaaf hin dandeessisnu jedhuun biiroon eegumsaa fayyaa yookaan Ministeerri Fayyaa beeksisa baaseen yookaan akeekkachiisa ol kaa'e sana guutuudhaa fi dhaabbileen garaagaraa gargaarsa kanarratti akka hirmaachaa jiranidha kan agarsiisu. Bulchiinsi magaalichaa barattootaaf nyaata meeshaalee barnootaa akkasumas boorsaa yookaan korojoo kan jedhamu sana
kophee akkasumas immoo barattoonni vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamneef ammoo maaksii dhiyeessuuf sagantaa galii walitti qabu hojjetaa akka jirudha kan beeksifamee jiru. Kun manneen barnootaa kanneen kaaniifis idduma jiranitti jechuudha. Dhaabbileen of danda'an gargaarsa akka kanaa kan babal'isan yoo ta'e barattoonni sodaa tokko malee yookaan ammoo of eeggannoo taasisuudhaa qaban meeshaalee guuttachuu qaban kan argatan yoo ta'e akkuma jedhame sana mana barumsaatti argamanii barachuu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu inni kaanillee kanarra hubannoo gahaa qabaachuun wal gargaaruu yookaan deeggarsa taasifamuudhaa qabu gochuun barbaachisaadha. Isuma agarsiisa kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti argame kun. Sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti qindeessaan dhaabbilee kenniinsa tajaajila mootummaa obbo Jaanxiraar Abbaay dhaabbilee kanneen harkaa deeggarsicha fuudhaniidha kan isaan jiran jechuudha. Obbo Jaanxiraar Abbaay deeggarsichi barattoonni weerara vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamne shoora olaanaa qaba jedhanii jiru jechuudha. Egaa waan barbaachisaa ta'een akka namootni adda addaa deeggarsa adda addaa bakka garaagaraa irrattidha kan isaan taasisaa jiran. Akkuma duratti jetti haguuggii fuulaa fi saniitaayizara adda addaa raabsuu irratti argamu. Kun wanta jabeeffamuu qabudha. Namnis seeraan itti fayyadamee COVID-19 irraa akka isaan of qusachuu qaban akka isaan of eeggannoo barbaachisaa ta'an gochuu qabanidha kan isaan dhaamanii jiran. Odeeffannoo birootiin ammoo dhimmi jiruuf jireenya qonnaan bultoota biyya keenyaa akkuma beeknu dadhabbii keessa darbuudhaan qonni kan gaggeeffamu. Kanaaf ammoo yeroo dheeraa dura jechuudha kan qonni kun akkaataatti kanaan yookaan horiidhaan haalli qonni gaggeeffamu sun yookaan seera ammayyaa'een kan hin gaggeeffamne ta'uu isaatiin oomishni biyya keenyaa gadi bu'aadha yeroo hunda kan dubbatamu. Garuu yeroo dhiyoodhaan as ammoo maashinoonni qonna ammayyaa gara biyya keenyatti seenanii qonnaan bultoota hedduu bira gahaati kan jiranii. Kanaan wal qabachuun maashiniin qonna ammayyaa 990 qonnaan bultootaaf dabarfamee kennamuun immoo guyyaa har'aa kanatti kan odeeffamaa jiru keessaati. Magaalaa Shaashamanneetti tiraaktarri 310 maashinoonni midhaan haaman akkasumas kanneen 80 ta'an qonnaan bultootaaf kennamuudha kan himamee jiru. Kana jechuun yeroo ammaa kana oomishni gahee waqtii gannaa keessa darbinee gara yeroo ammaa asheetuttidha kan deemaa jiru. Yeroo muraasaan booda immoo gara sassaabbiittidha kan deemu. Kun meeshaaleen akka kanaa kun qonnaan bultoota bira gahan jechuun hamuma dandahame jechuudha. Qonnaan bultoota hedduu hektara hedduurraa qonna gaggeessan kanaaf yookaan qaqqabu ta'e dadhabbii tokko malee yookaan facaatii tokko yookaan mancaatii tokko malee oomishni akka sassaabamuudhaaf gahee guddaadha qaba. Dhaabbanni daldala oomishaa maashinoota qonnaa fi akkasumas daldala waliigalaa keenya guyyaa har'aati tiraaktaroota ammayyaa kana kan qonnaan bultoota bira akka ga'uuf gargaarsa taasisee kan jedhu odeeffannoo isa arganne keessaati. Dhaabbatichi egaa dursa marsaa sadiidhaan tiraaktaroota 427 qonnaan bultootaa fi deeggara kennuun isaanii beekama. Kanneen kanaan alattis immoo warri deeggaraa turan ni beekamu. Mootummaanis gama isaatiin qonnaan bultootaaf maashinoota akka kanaa yookaan deeggarsa oomishni akka seeraan gara manaatti sassaabamuuf akkasumas kan ittiin qotanii lafa isaanii seeraan bulleessuu danda'anii fi darbee immoo aramaa garaagaraallee haalatti isaan ofirraa ittisuu danda'anii fi wantoonni ammayyaa ta'an gara kanatti itti deemamaa jiru. Jajjabeeffamuu kan qabudha. Kun deeggarsoota kanneen barbaachisan keessaa tokko jechuudha. Meeshaalee qonnaa ammayyaa kanaan lafti hektaarri 1,700 fi 17,000 olillee misoomee akka jirudha kan nuti odeeffannee jirru. Egaa keenyaan erga hundeeffamee waggaa 3 kan guute ta'u yoo ta'u kanarraa dabalatee jechuudha. Haga ammaatti tiraaktaroota ammayyaa 737 fi koombaayinaroota 80 qonnaan bultootaa fi deeggartoota gurmaa'aniif dabarsuu isaaniillee dubbataniitudha kan isaan jiranii. Egaan carraan hojii namoota 2,000 uumamuu isaas ibsaniitii jiru jechuudha. Carraan hojiillee banameera. Akkasumas immoo egaa qonnaan bultootaaf illee dhamaatii malee hojii isaanii kanaan dura gaafa harkaan hojjetan jechuun waliin ta'anii gaafa hojjetan hojiin illee isaaniitti cimuu danda'a. Garuu meeshaa kana erga ergatanii dhamaatii maleedha kan isaan hojjetan. Dhamaatiin isaan kanaan dura qabanillee hir'isuu fi waan danda'uuf waan namatti toludha kun. Oomishas dabaluu ni danda'a. Mancaatii malee oomishni seeraan gara manaatti galuu ni danda'a. Gama biraatiin ammoo dhimma balaawwan tasa uumamanii hawaasa miidhan wajjin wal qabatee kan jiru. Ganna darbe kana keessa biyya keenya keessattis yeroo hedduu kan argamaatii ture. Lolaan hawaasa miidhaa ture sababa roobni guddaan roobuun bishaan Awaashis akkas guutee hedduu miidhaa tureera. Afrikaa bahaatti lammiileen miiliyoona 6 ol balaa lolaatiin miidhamuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise kan jedhu immoo odeeffannoo kabiraati. Bara kanaa lammiileen balaa lolaatiin naannichatti miidhaman kan waggaa arfan darbanii caala
dachaa shaniin dabalu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun beeksisee jira Afrikaa keessatti jechuudha. Naannichatti iddoolee tokko tokkotti ammoo hammi rooba bara kanaa mul'ate jaarraa tokko dura kanneen mul'ataniin olaantummaa akka qabudha kan ibsameetu jiru. Kanaafuu bara faranjoota 2016 namoota miiliyoona tokko akkasumas bara 2019 ammoo namoota miiliyoona 4 irraa balaan lolaa qaqqabuu isaati kan dhaabbatichi beeksisee jiru. Waan guddaadha, lakkoofsa guddaadha kuni. Kanaan dabalatee immoo Itoophiyaattis lammiilee miiliyoona tokko balaa lolaatiin miidhamuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasee jira. Sudaan balaa qaqqabeen Sudaan keessumaayyuu lagdi Abbaay guddichi kun guutuudhaan yeroo gara biyya isaaniitti dhangala'u baay'ee guddaa isaan miidhaa akka ture ganna darbe kanas dubbatamaati ture. Balaa kanaan Sudaan jechuudha sadarkaa duraa irratti kan argamtu yoo ta'u biyyattiitti namoonni 120 ta'an lubbuu kan dhaban yoo ta'ani namoonni 800 fi 60 qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uudha kan dhagamee jiru. Balaa guddaadha jechuudha kun. Ini akka biyya keenyaattis yeroo darbe namoota hedduudha kan balaa lolaadhaan lubbuun isaanii darbee qe'ee fi qabeenya isaaniirraallee kan buqqa'an jechuudha. Walumaa galatti akka Afrikaatti lakkoofsa guddaa namoota hedduudha kan qe'ee isaaniirraas buqqa'aa jiranii lubbuun isaanis darbaa jiru jechuudha. Egaan Sudaan kibbaattis namoonni 800 ol balaa kanaaf saaxilamanii akka jiranidha kan nuti odeeffanneetii jirru. Burundii, Jibuutii, Ruwaandaa, Somaaliyaa fi Taanzaaniyaa akkasumas immoo Ugaandaan biyyoota baha Afrikaa balaa kanaan daran miidhaman ta'u dhaabbatichis ifoomseera. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Balaan lolaan kanaan namni hedduun lubbuun isaanii darbeera. Akka biyya keenyaattis egaan ammas illee bokkaan cimaa roobuu akka danda'ullee waan dubbatamaa jiruuf of eeggannoo bakka garaagaraatti keessumatti bakka lagni adda addaa jiru namoonni naannawaa sana jiranillee of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka isaan gochuu qaban dhaamnaaf. Gama odeeffannoo kabirootti yoo darbinu ammoo dhimma seera haaraa bittaa fi gurgurtaa rifeensa beelladoota wajjin wal qabatee Israa'el baastettidha kan darbinu. Keessumaayyuu dhimma bittaa fi gurgurtaa beelladoota yookaan immoo gogaawwan yookaan rifeensota beelladaa wajjin wal qabatee ajjeesanii haala seeraan hin qabneen yookaan seeraan ala adamsanii ajjeesuu kanallee biyyi keenya ni dhorkiti. Bakka jiranitti paarkii keessatti akka isaan kunuunfamanii galii addaaf illee oolan yookaan agarsiisa garaagaraaf turizimii biyya keessatti fiduudhaaf akka oolanidha kan beekamu biyyoota hunda bakka biyyi eegumsa isaaniif taasistu keessatti garuu immoo seeraan ala bosonoota gubanii akkasumas ammoo seeraan ala adamsanii ajjeesuun gogaa isaaniitti fayyadamu rifeensa isaaniitti fayyadamuuni faayidaa ala akka isaan taasisuun kan baratamedha. Seeraan ala kan adeemu yoo ta'e Israa'el garuu seera haaraa baastee jirti. Bittaa fi gurgurtaa rifeensa beelladootaa heeyyama addaa yoo ta'e malee dhorkuuf jetti kan jedhu seera haaraa baasuuf akka itti jirtudha kan bahee jiru. Seera haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf kan isheen adeemtu yoo ta'e karoora bahee yookaan beeksisne ministeerri kunuunsaa naannoo Giilaa Gaamil'eel gogaa fi rifeensa beelladootaa industirii faashiniif fayyadamuun safuudha yookaan ammoo haraamudha haala jedhuutiin kan isaan baasanii jiranii. Heeyyamni kanaa booda kennamullee ulaagaawwan murtaa'oo irratti hundaa kan jedhutu jira. Ulaagaawwan baasuudhaaf jetti jechuudha maalni kan dursu akkam ta'uu qaba kan jedhu yookaan seera addaa yookaan eeyyama addaa kan mootummaan kennuufiin alatti rifeensa beelladootaa kanatti fayyadamuun akka hin danda'amnedha kan odeeffannoon kun agarsiisu. Keessumaayyuu gareen falmitoota mirga beelladootaa immoo peetaa jedhamu kun tarkaanfiin Israa'el fudhataa waan jirtu jajjabeeffamuudha akka qabu isaanillee deeggaranii jiranii dhimmicha irratti hojjechaa jiru waan ta'eef isaaniif seerumaan isaaniif gala jechuudha. Hanga yoonaa magaalota US muraasaa fi akkasumas magaalaa Biraazil Saa'oo Pooloo jedhamu keessatti gurgurtaa rifeensa beelladootaa dhorkamee akka jirudha kan beekamu. Egaa yeroo ammaa namni rifeensa bineensotaa bituu barbaade eeyyama qabaachuu akka inni qabudha kan isaan kaa'anii jiran jechuudha. Seerri kun hojiirra gaafa oolu garuu qorannoo saayinsii barnoota yookaan dhimma amantiif qofaadha kan bitamuu yookaan gurguramuu danda'udha kan isheen jette jechuudha. Namni akka barbaadetti bineensota kana adamsee gogaa isaaniittis akkasumas immoo rifeensa isaaniitti illee akka fayyadamuu hin qabnedha kan isaan kaa'anii jiran jechuudha. Seerri kunis yeroo dhiyootti hojiirra oolee namni kamiyyuu akka barbaadetti bineensota kan akka isaan tuquu hin dandeenye akkasumas immoo gogaa isaanii irraa fuudhuu hin dandeenye rifeensi isaanii illee akka tuqamuu hin qabnedha kan isaan dubbatan jechuudha. Seerri kun hawaasa Israa'el yeroo baay'ee uffata rifeensa bineeldotaa hojjetamee uffanne
uffannaa irratti illee ni hojjetu jechuudha. Egaa faashin shoo adda addaa gaafa argisiisan jechuudha baay'inaan gogaa bineeldotaadha kan namni hedduun fayyadamu jechuudha. Sun immoo akka bineeldonni lafarraallee akka isaan dhuman akkasumas akka isaan badaa deeman illee taasisuu waan danda'uuf egaa wanti kun waan gaariidha. Bineeldotni akka malee baduu akka isaan hin dandeenyeef illee ni gargaara jechuudha. Gogaa fi rifeensa bineensotaa faashiniif fayyadamuun haraamuudhas jedhanii kaa'aniiti jiru. Eelsaa Aleen daayireektara peetaa yoo ta'an egaa Israa'el keessatti namni kamiyyuu akka barbaadetti gogaa akka fayyadamuu hin dandeenyedhas kan isaan kaa'anii jiran jechuudha. Akkuma waliigalaatti egaa bineeldonni jechuudha gogaan isaanii tuqamuu akka hin qabnee fi gogaan isaanii garmalee akka inni baduu hin qabnedha kan isaan barbaadan jechuudha. Tikfamuu qaban sirruma. Gara odeeffannoo biraatti yoo ceenu ammoo maallaqa COVID-19 kennamu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hanga filannoon darbutti dhorkuu isaaniiti kan odeeffamee jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii dhimma maallaqa miidhaa COVID-19 qaqqabsiisuun wal qabatee kennamu ammaa fi dhaabuun filannoo booda itti deebina jedhaniiru. Egaa COVID-19 miidhaa inni geessaa jiru beekamaadha. Gama dinagdeedhaan rakkoon guddaan akkuma addunyaatti geessaa jiru yeroo hundatti odeeffamaa tureera. Filannoo dhufu kanas akka mo'atan tilmaamuudhaan maallaqa kanas boodarra akka raggaa'isan kan himanii namoota jedhanii amanaa jiru jechuudha ammaati. Gabaan jimlaa Ameerikaallee sababa kanaadhaan ergasii gadi bu'ee jira haala jedhutti jira yookaan kufeera. Haasaan baajetaa afayyaa'ee Nancy Pelosi fi akkasumas ministeerri maallaqaa waliin taasifamu adoolessa keessa akka itti fufuudhaallee kan jedhameeti jiru. Kaadhimamaan warra Dimokiraatii Joo Baayiden garuu Tiraamp uummata Ameerikaatti dugda laataniiru yookaan dugda galagalfataniiru yaada jedhudha kan isaan kaasanii jirani. Hin dogoggoriinaa jedhu bakka bu'aan kuni yookaan Joo Baayiden kuni yoo hojii alataa taasifamtan hojii ala taasifamtan jechuun maallaqni isin kaffalamu jiru taanaan hojii ala taataadha jechuudha. Daldalli keessan illee yoo cufame yookaan yoo kufe manni barnootaa ijoollee keessanii yoo cufaman hawaasa keessatti namoonni hojiirraa hir'ifamuu jiraata taanaan maaliif dhaabbanni tokko maallaqa gahaa kaffaluu hin qabu taanaan hojiirraa hir'ifamuunsaa hin hafu. Kana kan godhu eenyuyyuu miti Tiraamp malee jedhu. Egaa yeroo walqeequ lamaan illee walqeequ irra kan isaan jiranii Tiraampis egaa akka filannoo kana nammoo adda jiraniitudha kan isaan 100% caaluun kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Ta'uyyuu malee egaa Joo Baayiden immoo deebisanii isaanii uummata isaaniidhaaf dudda akka isaan uummata isaaniitti duddagatanii jiranidha kan isaan dubbatan jechuudha. Isaan waa'ee akka isaan hin yaaddessu jechuudha kan isaan dubbatan jechuudha. Hojjettoota gargaaruuf fedhii hin qaban kana boodas waan godhan miti jechuudha illee kan isaan dubbatan jechuudha. Hoogganaan seeneetii warra Riippaabilikaa Miich Maakneel warra Dimokiraatii waliin haasa'uun cimaadha waan galmaan gahuun dandeenyu irratti xiyyeeffachuu qabna jedhaniidha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Seera tumtoonni gama lamaan jiran maallaqni miidhaa tamsa'ina weerarichaa qaqqabu hir'isuuf kennamu filannoon dura ta'uu qaba jechuudha kan isaan dubbatanii. Egaa dhugumattiyyuu kan barbaachisaa waan ta'eef yeroo ammaatti maallaqni suni uummataaf osoo kennameedha yaada jedhu gaaniitii jiru jechuudha. Ta'uyyuu malee egaa Tiraamp immoo yaada kana fudhachaa hin jiranii erga filannoo booda akka isaan yaadaa jiranitti filannoo booda akka kennamudha maallaqni kun kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Tiraamp garuu faallaa kanaati fuula Tiwutara isaanii irratti illee barreessaniitii jiru jechuudha waa'ee maallaqa kanaa. Kana qofa miti kan isaan jedhanii keessumayyuu afayyaa'ee fi afayyaa'een Nancy Pelosi fi akkasumas Tiraamp ofiisaatii COVID-19 yaalamaa jira. Waliin ta'anii garuu COVID-19 hojjettoota irratti dhiibbaa inni geessuu fi akkasumas maallaqa sababa COVID-19 hojjettootaaf kennamu sanarratti taphachaa jiru jarreen kun lama ta'anii yaala jedhullee kaasanii jiranii. Boodarra maaltu ta'a dhuguma filannicha mo'atanii maallaqa kanallee gadi gadhiisuu danda'u yookaan ammoo hangamtullee COVID-19f hawaasni itti gargaaramuu qaba kan jedhu duubarra ofii isaanii beeksisuu danda'u yoo mo'atan yoo mo'achuu baatan kan jedhus dubbiidha. Kanuma wajji wal qabsiisee feesbuukii isaanii irratti Doonaald Tiraamp tibba kana COVID-19 qabamanii mana yaalaa akka turan beekamaadha. Guyyaa 3 erga yaalamanii booda immoo gara White House-itti deebi'aniiti jiranii. Isaa booda garuu dhimma COVID-19 irratti barreeffamni garaa garaa isaan barreessaa jiran Tiwiitarii fi feesbuukii kan
komachiise fakkaata. Doonaald Tiraamp dhibamanii erga hospitaala bahanii as erga hospitaala keessa turanii yaalamanii bahaniiti as White House erga deebi'anii wayitaa weerara vaayirasii koronaa kana lubbuu namoota hedduu akka addunyaatti galaafate gana gadi qabanii ilaaluun isaanii yookaan barreeffamoonni isaan hawaasa hedduu bira ga'uu danda'u gadi gadhiisaa jiran kuni dhiibbaa geessuu danda'a duubarraan namni akkaataan itti dhibee vaayirasii hubatu irratti dhiibbaa geessuu danda'an kan isaan haqaa jiran wanti isa Facebook irratti barreeffamaa jiru kana yookaan Twitter irratti gadi gadhiifamaa jiru kana haquudhaaf kan isaan dirqamanii jiranii waan Tiraamp maxxansan kanarraa balleessaadha akka ta'ettidha kan isaan sirrii miti odeeffannoo dogoggoraa fi akkasumas balaa geessuu danda'u hanga danda'utti geessuu danda'a waan ta'eef kan haqamu haala jedhuunis yaada isaanii kan isaan ibsanii jiran egaa Facebookiin fi odeeffannoon dogoggoraa waa'ee COVID-19 haqamu kun kanumarraa ka'uun Tiraamp maxxansanis balleessaa akka ta'ee fi yookaan balleessuun isaanii dirqama akka ta'edha maaliif Doonaald Tiraamp addunyaadhaaf akkamitti akka yaadaa jiran kan gaaffii keessa nama galchudha maaliif COVID-19 akka salphaatti kan laalamu miti lubbuun namaa yeroo darbu namni hunduu ilaalaa ture isaanillee argaa turanii ofii isaanii dhibee sanaan qabamanii guyyaa kana gidduutti yaalamanii fayyuun isaanii waa biraa ta'ee garuu inni kaan immoo lubbuutti dhabaa jira waan ta'eef akka kanatti yaaduu isaanii hin deeggarre jechuudha dhaabbanni kun. Egaa xiqqeessaniitudha kan isaan ilaalaa jiranii uummata biyya isaanii qofa osoo hin taane akka addunyaatti namni kan isaan hordofu haa ta'uyyuu malee egaa Tiraamp haasaan isaanii wanti isaan gara Facebook irrattis akkasumas immoo Tiwiitara gubbaatti illee barreessanii wantoota akka namni COVID-19 irraa of eeggan godhu osoo hin taane akka namni keerlasii ta'u jechuun yaadatti laatee of eeggannoo godhu waan taasisuu miti haa ta'uyyuu malee egaa guutummaa guutuutti haqaniitii jiru jechuudha. Tiwiitara irraas akkasumas immoo Facebook irraas wanti isaan barreessanii haqamee jira akkasumas immoo akka isaan kana boodallee of eeggannoo taasisan wantoota akkasirraa akka isaan of eeggan illee of qusata waan akkas uummata kakaasuu hin dandeenye uummatatti waan abdii uumuu hin dandeenye akkas barreessanirraa akka isaan of qusatan illee dubbatanii jiru. Kana duras egaa balleeffameera wanti isaan barreessanii Tiwiitara gubbaarratti akkasumas immoo Facebook irrattis illee wanti isaan barreessanii uummataa fi waan gaarii waan hin taaneef jedhamee haqameetii ture ammallee deebi'ee Facebook irraas akkasumas Tiwiitara gubbaarraas illee wanti isaan barreessan haqameera isaan COVID-19 namni miiliyoonaan lakkaa'amu ittiin dhumaa jiru ittiin dararamaa jiru kana xiqqeessanii waan dubbataniif egaa kan inni haqamuu danda'e Tiwiitarri ammoo irra deddeebiin maxxansa isaanii si'a baay'ee jechuudha kan inni haqe Facebookiin kanaan yeroo lammaffaadha kan inni haquunsaa jechuudha Facebook irraa kanaan dura al takka haqameera wanti isaan barreessanii Tiwiitara irraa garuu irra deddeebiidhaan wanti isaan kan haqamaa jiru akkuma waliigalaatti egaa yaadni Doonaald Tiraamp kaasaa jiran waan gaarii miti COVID-19 irraa akka namni of qusatullee taasisaa jiru yaadni isaanii. Pirezidaantichi yookaan dhaabbata kana kan bakka bu'anii hojjetan yookaan pirezidaantiin dhaabbatichaa dhimma kana seera miidiyaa hawaasummaa Riipel Section 213 kan jedhu eeruun yookaan wabeeffachuun kan isaan deebiitti kennanii jiranii keessumattuu keewwatni kun yookaan akkaataan itti adabbiin kennamu yookaan immoo itti gaafatamu akka jedhutti yoo ta'e qabiyyee miidiyaa hawaasummaa irratti ba'uuf kan itti gaafatamu fi itti ilaalamu abbaa maxxanse sana malee dhaabbaticha yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa miti yaada jedhu kennu miidhaan ni geessisuuf yookaan akkuma addunyaatti dhiibbaan ni geessisu namni maxxanse sun itti gaafatama kan jedhu qaba jechuudha dhaabbanni kuni kanaaf haquun isaanii gaaruma garuu immoo Tiwiiteriin ammoo irra deebiidhaan maxxansa isaanii haqeera irra deddeebi'een isaanii yeroo isaan maxxansanii irra deebi'uudhaan kan naqu Facebookiinis jalaan haqa kanaafuu wanti isaan maxxansan kun dhiibbaa hammamii geessisuu danda'a kan jedhu addunyaa irratti jechuudha. Inni gara odeeffannoo keenya itti aanutti yommuu dabarru talaalliin dhibee COVID-19 xumuraa bara faranjoota 2020tti qophii ta'uu akka danda'u daayirektarri olaanaan fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom dubbataniitidha kan isaan jiran jechuudha. Talaallichi yeroo qophaa'ee lammiilee hundaaf walqixa akka raabsamu tumsii hooggantoota biyyoota addunyaa fi ejjennoon siyaasaa barbaachisaa ta'uu daayirektarichi ibsaniitidha kan isaan jiranii. Raabsi talaallichaa karaa haqa qabeessaa ta'een akka raawwatu dhaabbanni fayyaa addunyaa hordoffiis ni taasisa jedhaniiti jiru Dr. Tedros Adhanom jechuudha. Egaa talaalliiwwan sadarkaa yaalii irratti argaman 9 bu'aa qabeessa taanaan talaalliiwwan biiliyoona 2 raabsuuf qophiin taasifamu ibsaniiti jiru jechuudha Dr. Tedros Adhanom. Egaa talaallii hedduudha kan yaalarra jiran COVID-19 jechuudha. Talaalliiwwan hedduudha kan yaalarra jiran haa ta'uyyuu malee egaa milkaa'ina qabaannaan bara faranjoota xumura 2020 irratti jechuudha akka talaalliin kennamudha kan isaan dubbatan Dr. Tedros Adhanom.
Dhimma talaalii kana wajjin wal qabatee keessumaayyuu biyyoota guddina irra jiraniif kan iddoo kan jedhamaatii ture biyyoonni bitachuu hin dandeenye yoo jiraatan illee biyyoota guddina irra jiran kanneen akka biyyoota Afrikaa keessa jiraniif jechuudha gatii madaalawaa ta'een bira geessisuu dandeenya illee jedhus jira. Egaa bara faranjoota 2020 xumura irratti dhimmi kun qaqqabuu danda'a jechuudha akkama jedhame. Gara dhimma COVID wajjin wal qabatee jiru Itoophiyaa keessatti hanga har'aatti maaltu jira sadarkaa maalirra jirti Itoophiyaan kan jedhuuf ammoo guyyuma guyyaan qorannoon inni gaggeeffama lubbuun namootaa illee darbaama jira. Hangisa gadi bu'aallee jiraatus lubbuun namaa akka darbaa jirudha kan agarsiisu. Namoonni dabalataa 566 argamuunis kan agarsiisudha. Odeeffannoon ministeera fayyaa kan beeksisee jiru kan Itoophiyaa jechuudha. Lubbuun namoota 8 haaraan akka dabalataan darbedha kan agarsiisu. Waliigalaan ammoo namni 1,238 lubbuun darbeera jechuudha hanga ammaatti gabaasa jiruuni. Namoonni vaayirasicha irratti argamu immoo waliigala jechuudha. Namni irratti argamu hanga ammaatti kan jiru 44,803 keessa 282 hordoffii cimaa keessatti akka argamanidha kan mul'isu. Kanaaf ammas of eeggannoo guddaa barbaachisa jechuudha. Egaa akka biyya keenyaattis lakkoofsi galmaa jiru lakkoofsa gurguddaadha akkasumas immoo akka addunyaatti illee lakkoofsa gurguddaadha fakkeenyaaf Hindii yoo fudhannee Ameerikaa keessatti yoo fudhannee jechuudha namoota guyyaa guyyaatti lakkoofsi galmaa jiru namni COVID-19dhaan dhibamaa jiru akkasumas immoo lubbuun darbaa jirullee hedduudha akka addunyaatti yommuu ilaallu egaa lakkoofsa addunyaan meeqarra ga'ee jira lakkoofsaan jechuudha yommuu ilaallu haga ammaatti egaa amma nuti istuudiyoo kana seennutti miiliyoona 36 ol darbee jira jechuudha namni COVID-19dhaan qabame haga ammaatti akkasumas immoo namni lubbuun isaa vaayirasii kanaan darbee miiliyoona 1 ol caaleetii jira jechuudha akkuma addunyaatti akkasumas immoo namootni immoo vaayirasii kanaan qabamanii guutummaa guutuutti dandamatanii vaayirasii kanarraa jechuudha miiliyoona 27.1 ol jechuudha vaayirasii kanaan qabamanii guutummaa guutuutti dandamataniitii jiru jechuudha. Tiraamp kana keessatti argamu. Tiraamp warra kana keessatti kan argamudha jechuudha guyyaa 3 qofadha kan isaan yaalarra turan Tiraamp sana booda gara White House-tti kan isaan deebi'an jechuudha. Walumaa galatti egaa COVID-19 kana fakkaata namni kamiyyuu of eeggannoo dagachuu hin qabu jennee odeeffannoo keenyaa xumurra. Nuti illee of eeggannoo nurraa hin siqin jenna daawwattoota keenya of eeggannoo lubbuun nama ammallee darbaa jira akkasumas dhibeen kun nama hubaati jira of eeggannee jennaan dhibee kanarraa of eeguu dandeenya of eeggannoo jedhaman cimsachuudha ergaan qophii keenyaas. Daawwattoota keenya oduu fi odeeffannoon keenya har'aas kanumaan kan goolibnu oduuf odeeffannoo waliin ayyaantu tulluu fi mul'aa saffaati kan turtii taasisee qophiileen FIB hafanitti fufuu isaaniin hordofa nagaata.